Nama harka fuune jecha dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya madaa'uu garaachaatiif furmaanni maali kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa na hordofaan isiniin jaa warreen gaafilee garaagaraa gaafattanis madaa'uu qaama saalaatiif furmaanni maali kan jedhu sanillee yeroo gabaabduu keessatti qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Na hordofaan isiniin jaa garuu arraan tana dhukkuba garaachaa akkamiin nu qabachuu danda'a? Maaltu nutti fiduu danda'a? Akkamiin irraa of eeguu dandeenya? Yookaan irraa of ittisuu dandeenya kan jedhuun qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa na hordofaan afeerraa kiyya jechuudha. Dhukkuba garaachaa bakteeriyaan HIV pylori bakteeriyaan kun garaacha keenyaaf marrimaan keenya olaanuu miidhuudhaan kan dhukkuba kanaaf nu saaxilanidha. Qorichoota dhukkuba biroof kennaman kan akka NSAID jedhaman isaan kunniin kanneen akka aspiriin, indomethacin, ibuprofen fi kan kana fakkaatan bituun kan bikka of eeggachuu qabna jechuudha. Kanneen paarmaas barraa deemnee mataa nu dhukkube garaan nu dhukkube jennee osoo hin yaalamin bitannee dhuynu jechuudha. Liqimsinu jechuudha. Tamboo xuuxuu yookaan shiishaa harkisuu dhukkubni garaachaa akka dafee sadarkaa badaa irra ga'uu fi yaaluuf ulfaataa ta'urra taasisa. Alkoolii dhuguu alkoolii keessumattuu kan qabiyyeen alkoolii isaa ol ka'e ta'ee dhuguun yookaan ammoo kan qabiyyeen alkoolii isaa gadi aanaa ta'e baay'isanii dhuguun dhukkuba kanaaf nama saaxila. Rakkoo hawaasummaa yookaan aarii rakkoolee hawaasaa kana keessaa muraasni maatii walii wal dhabuu, hojiin garmalee baay'achuu, hojii dhabuu, galii baay'ee gadhaanaa argachuu, mana hidhaa seenuu fi kan kana fakkaatanidha. Akkamiin of gargaaruu dandeenya? Furmaanni isaa hoo maali? Garaachi keenya yookaan nu dhukkubute yookaan dhukkuba garaachaa yookaan dhukkuba marrimaanii kan qabaannu taate wantoota armaan olitti dhukkuba kana fiduu jedhaman irraa of qusachuu, alkoolii baay'isanii tamboo xuuxuu, shiishaa, qorichoota ajajaa malee fayyadamuu fi of dhiphisuu dhiisuudha. Nyaata dhukkuba kana nutti cimsan irraa fagaachuudha. Nyaata kana baay'inaan abbuma dhukkubsatu sanaatu beeka. Yoo kana nyaatan nutti cimsuu beekan nyaata sanarraa fagaachuu qabna jechuudha. Nyaata biroo jijjiirrachuu qabna jechuudha. Walumaa galatti garuu mi'eessitoonni akka barbaree, buna, nyaatotaaf dhugaatii erga hojjetamanii turanii afaanitti hadhaa'an farsoo ba'ee ture namatti kakaasan jechuudha. Nyaata dhukkuba kana irraa fayyuuf nu gargaaran nyaachuudha. Isaan keessaa dammi isa hangafaadha. Deemi isa hangafaadhaa fi fayyuu garaachaatiif madaa'eef kan gargaarudha. Qullubbii adii yookaan gaarlikiin bakteeriyaa H. pylori jedhamu sanaaf akka haalli hin mijoofne taasisa. Kuduraa fi muduraaleen ammoo vitaaminii hedduu waan of keessaa qabaniif yoo nyaanne garaachi keenya dafee akka fayyu taasisa jechuudha. Gara mana yaalaa deemuudhaan sadarkaa inni irra jiruu fi yoo bakteeriyaa H. pylori jiraate qoricha isaa fudhachuu qabna jechuudha. Egaa fayyaan faayaa waan hordoftanii fi gaafii keessaniif galatoomaa jechaa chaayinaala keenya sabskraayibii fi sheer gochuudhaan namoonni baay'een akka irraa baratan taasisuu danda'uudha qabna jechuudha. Egaa waan hordoftaniif turtii gaarii.